Odwarraf qindeeffanne isinitti hima Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Tuujii Muhammadtu nafaana jira. Filmiin jiruu fi jireenya hawaasaa baha Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun mata duree fayyaa dahee jedhuun barraa'ee badhaasa Oskaariif kaadhimame. Filmiin kun dhalattuu Itoophiyaa lammummaa biyya Meeksikoo qabdu Jeesikaa Bashiriin kan barraa'e yoo ta'u jiruu fi jireenya Oromoo Harargee addunyaatti beeksisuu keessatti fiilmii shoora olaanaa taphateedha. Filmichi badhaasa Akaadaamii Oskaar 94ffaa damee dookumantarii jalatti badhaasichaaf kaadhimame. Badhaasicha Akaadaamiin Oskaar qopheesseen damee dookumantarii jalatti fiilmiiwwan 15 kan qophaa'an yoo ta'u kanneen keessaa fiilmiin fayyaa dahee jedhu kun isa tokko. Godina Wallagga Bahaatti sababa haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin uummanni qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'anii magaalota garaagaraatti baqatan rakkoo deeggarsa namoomaatiif saaxilamuu dubbatu. Haleellaa sabummaa bu'uureffatee aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran kanneen akka Kiiraamuu, Guutoo, Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Jaardagaa, Jaartee, Abbee Dongoraa fi kanneen biroo keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa kan mootummaa giddu galeessaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramaniin raawwatamuun uummanni nagaa dhibba hedduu lakkaa'amu ajjeefamee qabeenyi mancaafamuun kuma dhibbootaan kanneen lakkaa'aman ammoo qe'ee irraa buqqa'aniiti jiru. Aanaa Guutoo Giddaa qofa keessaa namoota 80,000 hamma 100,000 ta'antu buqqa'ee naannoo magaalaa Ukee qubatee dabalata qabna. Haleellaa sabummaa irratti bu'uureffatee aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran kanneen akka Kiiraamuu, Guutoo, Giddaa Ayyaanaa, Amooruum, Jaardagaa, Jaarteem, Abbee Dongoroo fi kanneen biroo keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa kan mootummaa giddu galeessaa mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramaniin raawwatamuun uummanni nagaa dhibba hedduun lakkaa'amu ajjeefamee qabeenyi barbadaa'uun kuma dhibbootaan kanneen lakkaa'aman ammoo qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Odeeffannoon Addis Istaandaardii qabatee bahee fi odeeffannoon buqqaatota irraa OMN argate akka mul'isutti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin gandoota baadiyyaa aanaa Guutoo Giddaa kanneen akka Horroom, Alaltuu, Meexxii, Odaa, Luugoo fi Gaaddisaa jedhaman keessaa hawaasni nagaa 80,000 hamma 100,000 ta'an qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaafamuun deeggarsa namoomaa malee naannoo magaalaa Ukee buufataniiti jiru. Walakkeessa baatii sadaasaa haleellaa sabummaa bu'uureffate kan adda baasanii miidhuun humni finxaalessa Amaaraa gandoota aanaa Guutoo Giddaa keessatti raawwateen namoonni baay'een gara jabeennaan ajjeefamanii jiru. Qabeenyi bal'aan manca'ee buqqaatiin hamaan uummata mudatee akka jiru OMN jiraattota wabeeffatee gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Haleellaa naannichatti taasifamaa jiruuf jireenyi hawaasa nagaa gaaga'amoo biratti haalli baruu fi barsiisuu danqamuun manneen barnoota hedduu cufachuun mul'isuu odeeffannoon OMN argate kan mul'isu. Gabaasa Addis Istaandaardii qabatee baheen ammoo haleellaa raawwatameen uummanni hedduun buqqa'uun magaalota Wallagga Bahaa garaagaraa keessa qubataniiti jiru. Haleellaa hidhattoonni Amaaraa mootummaa giddu galeessaaf naannoo Amaaraatiin hidhachiifamanii bobbaafaman kanaan qaamoleen hawaasaa hedduun walitti bu'iinsa kanaan miidhamaniiti jiru. Uummanni aanaa Guutoo Giddaa gandoota garaagaraa irraa baqatee naannoo magaalaa Ukee jiru deeggarsa namoomaa bal'aa akka barbaadan Addis Istaandaardii gabaaseetii jira. Namoota naannoo magaalaa Ukee qubatanii jiran keessaa kan Addis Istaandaardii dubbise akka jedhanitti dubartoota, daa'immaniif maanguddoota dabalatee namoota baay'ee bakka tokkotti walitti qabamaniiti jiru. Wanti nyaatamu, wanti dhugamuu fi wanti irra ciisan hin jiru. Qaama isaanii birmatu barbaadu. Deeggarsi namoomaa uummanni taasise uummata kana dhaqqabsiisuuf rakkoon nageenyaa danqaa akka ta'es Addis Istaandaardii gabaasa isaa kanaan caqasiiseetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin wabii nageenya uummataa ta'uu caalaan maqaa shanee barbadeessuu jedhuun haleellaa diroonii uummata nagaa irratti fudhataatii jira. Dhaabbileen mirga namoomaaf falmanii paartileen siyaasaa Oromoo ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruuf qorannoon walabaa akka taasifamuu fi uummata buqqeef deeggarsi namoomaa akka dhaqqabu yaamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa Wallagga Bahaa aanota garaagaraa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen walitti bu'iinsi Wallagga Bahaa keessatti uumamaa tureen bifa jijjiiratee gara haleellaa sabummaa bu'uureffateetti deemaa jiraachuun na yaaddessa jedhe. Walumaa galatti rakkoo nageenyaa aanota godina Wallagga Bahaa keessatti uumameen uummanni kuma dhibba hedduun lakkaa'amu jiruuf jireenya isaa irraa buqqa'uun magaalota godina Wallagga Bahaa garaagaraa keessa qubatuun deeggarsa namoomaa atattamaa barbaadaatii jiru. Raafama siyaasaa biyyattii hordofuun qondaalonni Biltsiginnaa saamicha lafaa fi kira sassaabdummaa irratti bobba'an wal saaxiluun wal qocolaa jiraachuu maddeen keessoo sirnicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina addaa naannoo Finfinneetti magaalonni akka Buraayyuu, Sabbataa, Laga Xaafoo fi Laga Daadhii iddoowwan saamichi lafaa baay'inaan itti geggeeffamaa jiran keessaa isaan ijoodha. Bal'inni oduu kana Muhammad Faantaalleetu qindeesse.
Godina addaa naannoo Finfinnee magaalota akka Burraayyuu, Sabbataa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii fi iddoowwan birootti raafama siyaasaa biyyattii hordofuun qondaalonni PP saamicha lafaa fi kira sassaabdummaa irratti bobba'an wal saaxiluun wal qoccolaa jiraachuu maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Gama biraatiin namoota kira sassaabdummaa irratti bobba'an tarkaanfii araarama hin qabnetu irratti fudhatama jechuun ajajni qondaalota olaanoo PPtiin gubbaa gadi dabraa jiru tooftaa kaadiroota sirnicha ganan ittiin qulqulleessan jechuun sakattaan cimaan seektaroota hojimaata bilxiginnaa keessatti gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Haala wayitii ammaa waajjiroota bilxiginnaa hedduu keessatti deemaa jiru irraa kan hubatamu hanna saaminsaa fi walshakkiin daanga maleessi gubbaa hanga jalaatti keessoo sirnichaatti uumame akka jirutu mul'atas jedheera. Maddi keenya odeessa kana nuuf qoode. Saaminsi lafaa magaalaa Sabbataa fi Burraayyuutti bal'inaan geggeeffamaa kan turee fi ammas geggeeffamaa jiraachuu eeruun maddi keenya keessoo sirnichaa OMN qunname godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsi magaalaa Burraayyuu fi Sabbataatti lafa jiraattota irraa buqqisuun gurgurachaa akka turan ibseera. Erga kaaba biyyattiitti lolli jalqabee fi jeequmsi siyaasaa biyyattiitti mudatees qofa Sabbataatti lafti kaarimeetira 10 Burraayyuu fi naannoo isiitti lafti kaarimeetira 20 ol kaadiroota bilxiginnaatiin saamameera. Kira sassaabdummaa fi malaammaltummaa to'achuu ilaalchisee ajajni gubbaa dhufeera jechuun qaamoleen nageenya fi kaadiroonni wajjin ta'uun saaminsa kana geggeessaa turan wayitii ammaatti wal ganuun wal kassasaa akka jiran qaamonni dhimma kanatti dhiheenyan beekan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Dheefim itti gaafatamummaa jalaa bahuuf godhamuu fi tooftan namoota sirnicha ganan jedhanii yaadan rukutuuf qondaalonni PP fayyadamaa jiran keessoo sirnichaatti rakkoo hamtuu kan dhale ta'uudha. OMN kan odeeffate. Maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti duulli saamicha qabeenya uummataa irratti taasifamaa jiru itti fufeem. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kasaaraa sababa waraana kanaatiin isa mudatee dandamachuuf tooftaa addaan hojjettoota mootummaa fi daldaltoota irraa mallaqa sassaabaa jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Faayisaa Eliyaas dhimma kana irratti gabaasa qindeessite qabdi. Sirni bilxiginnaa rakkoo diinagdee isa mudaterraa nuuf jecha maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun qabeenya uummataa saamaa jira jechuun komeen qaamolee garaagaraatiin irratti dhiyaataa jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad aangoo isaatiifachuuf jecha kanaan dura namoota harka qalleeyyii faayidaan sossobuun gara adda waraanaatti ergaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun ammoo hawaasa dirqeen saamaa turuu himane. Yeroo ammaa ammoo kasaaraa sababa waraana kanaatiin isa mudate dandamachuuf jecha tooftaa addaatiin bifa addaatiin duula qabeenya uummataa saamutti bobba'anii jiraachuu odeeffannoon qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Godinaaleen Oromiyaa duulli saamichi qabeenya uummataa bal'inaan keessatti gaggeeffamaa jiru muraasni Harargee lamaan akkasuma Baalee, Arsii fi Jimma dabalate kanneen hafan biroo keessatti duulli kun kaadiroota Abiyyi Ahmadiin raawwatamaa jiraachuu OMN jiraattoota irraa qulqulleeffatee jira. Keessumattuu magaalaa Asallaa fi naannoo isitti marsaa lamaa oliif manneen hawaasaa irra naanna'anii akka maallaqa kannan dirqaa jiranii jiru maddeene. Maallaqni sassaabamaa jiru kun ammoo daldaltoota dabalatee hojjettoota mootummaa seektaroota garaagaraa irra hojjetanis fedha isaaniitiin alatti dirqeen mindaa isaanii irraa muraa jiranii jira. Miseensi hojjetaa mootummaa maqaan isaa akka tuqamu hin barbaanne tokko namoonni deeggarsa kana hin laanne ammoo maqaan shanee jirutti dhoobamuun gara hidhaatti geeffamu. Isarraa kan hafe reebichi humnoota tikaatiin irratti raawwatamuun ammoo yaaddoo keenya sibirootii jiru isaan OMN bilbilaan dubbise. Qaamni biyya bulchaa jiru lammiilee harka qalleeyyii jireenya isaanii harkaa gara afaanii ta'e afaan qawweetiin gara adda waraanaatti ergee hawaasa odeeffannoo gahaa waa'ee dhimma kanarratti hin qabne biratti ammoo akka waan deeggarsa qabuuf fakkeessuuf tattaafachaa jira. Kana uummanni hubatee bulchiinsa abbaa irree kanaaf harka akka hin laanne jechuun dhaamanii jiru. Paartileen siyaasaa biyya keessaa Dabalisummaa Oromoo fi KFO dabalatee biyyoonni lixaa furumaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaa waraana osoo hin taane marii biyyaalessaa qaamota siyaasaa fi waraanaa hunda hammateedha jechuun bulchiinsi Abiyyi Ahmad kan Itoophiyaa bulchaa jiruuf waamicha taasisaa turaniiti jiru. Haaluma kanaan Itoophiyaan marii biyyaalessaa deemsisuuf Komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jiraachuu hordofee yaaddoo fi yaadonni garaagaraa hayyoota siyaasaa paartilee mormitootaa fi qaamota dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin kennamaati jira. Hayyoonni siyaasaa fi paartileen mormitootaa maal jedhuun gabaasa bal'aa qindeessineeti jira.
Itoophiyaan marii biyyoolessaa adeemsisuuf komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jiraachuu hordofeem yaaddoo fi yaadonni garaagaraa hayyoota siyaasaa paartilee mormitootaa fi qaamota dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin kennamaatii jira. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaddar Reedwaan Hussein dhimmi marii biyyaalessaa kun waa'ee TPLF yookaan waboo kan mootummaan Abiyyi Ahmad shanee ittiin jedhu hin ilaallatu jechuu isaa hordofeem mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf deemtuun qaamota hidhatanii bosona jiran TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo namoota siyaasaa manneen hidhaa jiran akkasumas dhaabbilee siviilii fi qaamota ummata bal'aa yoo hin hirmaachisen furmaanni argamu gaaga'ama caaluuf biyya saaxila jechuu irratti argamu. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaddar Reedwaan Hussein dhaabbata odoo biyya Tarkii Anadooluuf yaada kennaniin heera biyyattii kanneen akka keeyyata 39 fooyyessuun dhimmoota riifereendamii fi kanneen biroo ni hammata jechuun isaa hordofeem biyya Siweedinitti barnoota saayinsii siyaasaa kan hordofaa jiruu fi dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa kan xiinxallu Yahyaa Bashiir dubbii heera fooyyessuu fi marii biyyaalessaa wanti walitti fide hin jiru. Gareen olaantummaa murna tokkoo deebisuu barbaaduun maqaa marii biyyaalessaa kanaan heera mootummaa jijjiiruun keeyyata 39 kan mirga hiree murteeffannaa sabootaa hayyamu san balleessuuf hojjetaa jira jedhe. Biyya Ingiliz Yuunivarsiitii London School of Oriental and African Study jedhamu keessatti saayinsii walitti bu'iinsaa qorachaa kan jiruun Barakat Dirribaam mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf jirtuun qaamolee siyaasaa hunda hammatee fi bu'aa qabeessa taasisuuf waraanni dhaabbateen namoonni siyaasaa hidhaa jiran bahuu qabu jechuun BBCtti hime. Amantaa ummataa oomuuf warra hidhaman hiikuu dhaabbilee paarlaamaa shororkeessitoota jedhaman labsiisan irraa haquu fi dhukaasa dhaabuun barbaachisaadha jechuun haaldureewwan marii dura guutamuu qaban akeeku. Waggoota lamaan darban rakkoo siyaasaa Itoophiyaa marii biyyaalessaatiif yaamicha taasisaa kan ture paartiin qabsoo karaa nagaa keessatti umrii dheeraa qabu Koongirensii Federaalawaa Oromoo ibsa sadaasa 15 bara 2021 baaseen rakkoowwan siyaasaa Itoophiyaa furuuf marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachise qofatu furmaata jedhe. Paartiin obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoos haaluma wal fakkaatu rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiif furmaanni marii biyyoolessaa hunda hirmaachiseedha jedha. Komishiniin marii biyyoolessaa bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin hundaa'uun yaaddoo mootummaan maricha ofiif hoogganuu fi walabummaan hin qabu jedhu dhalcheetii jira. Dhimma kana irratti hayyoonni mootummaan akka qaama hirmaataa tokkootti malee qaama adeemsa marichaa to'atu ta'uu hin qabu jechuun akeekkachiisu irratti argamu. Paarlaamaatti gaafatamaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad obbo Tasfaayee Baalchigee komishiniin marii biyyaalessaa dhibdee qaamota siyaasaa biyyattii jidduu jiruu fi sirna dimokiraasii ijaaruuf adeemsifama jechuun dubbachuu isaanii BBC'n gabaase. Cuunfatti rakkoo Itoophiyaa furuuf heera mootummaa fooyyessuu osoo hin taane hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhukaasa dhaabuun marii biyyoolessaa hunda hammatee adeemsisuu jedhamuun dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi dhaabbileen idil addunyaa akkasumas biyyoota lixaatiin yaamicha dhiyaataa tureetii jira. Itoophiyaan komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jirtuun qaamota siyaasaa fidhannoo qaban hunda hirmaachisuun furmaata siyaasaa waaraa kaa'uu ni dandeetti kan jedhuun gaaffii yeroon deebistuudha. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaatiin akka furamu irra deddeebiin gaafataa kan turte Ameerikaan qaamolee wal waraanaa jiran hunduu atantamaan haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun marii siyaasaa hunda hirmaachisee akka taasisan irra deebiin gaafatteetii jirti. Kanas kan gaafatte Ameerikaan gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru biyyattiif qofa osoo hin taane nagaa fi tasgabbii guutuu Afrikaa balaarraa buusaa jetteetii jirti. Muhammad Fantaalee ammas dabalata qaba. Gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru biyyattiif qofa osoo hin taane nagaa fi tasgabbii guutuu gaanfa Afrikaa balarra kan buusu waan ta'eef hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu Ameerikaan irra deddeebiin waamicha dhiheessite. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaatiin akka furamu irra deddeebiin gaafataa kan turte Ameerikaan qaamoleen wal waraanaa jiran hunduu hatattamaan haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun marii siyaasaa hunda hirmaachisee akka taasisan irra deddeebiin gaafattee jirti. Cabeensi mirga namoomaa raawwatamaa jiru dhaabbatee qaama walabaatiin akka qoratamu akkasumas karaan gargaarsa namoota beela fi dheebuuf saaxilamaniif akka saaqamu jechuun ammas irra deddeebiin gaafatee jira. Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa mootummaa Ameerikaatti dubbii himaa White House kan tahan Ned Price akka jedhanitti gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti hammaataa adeeme kun rakkoo biyyattii keessatti qofa dhaabbatu miti. Nagaa fi tasgabbii guutuu gaanfa Afrikaas illee balaa guddaadha jechuun isaanii imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru dabalee ibseetiin jira. Oduu biraatiin ammoo Ameerikaan lammiilee isii Itoophiyaa keessaa bahuu barbaadaniif tajaajila hatattamaa kennuuf akka itti fuftee jirtu imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsee jira.
Itoophiyaa keessaa bahuuf lammiileen Ameerikaa rakkoo mallaqaa qabaniif haalli ni mijatam kan jedhu ibsi imbaasii Ameerikaa kunis haalli nageenyaa guutuu biyyattii keessatti yeroo kamiyyuu deebi'ee yaaddoo guddaa ta'uu danda'a xiinxala jedhu kan dhugoomsudha jedhameera. Oduma walqabateen kaaba Itoophiyaa naannolee lolli keessatti deemaa jiru kan akka naannolee Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessa haala jiru tilmaamuun rakkisaa ta'uu itti aanan dubbi himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Farhaan Haaq ibsa kennan. Torban darbee kaaseem sababa akkaataa hojii fi rakkoo nageenyatiif jecha konkolaataan gargaarsaa karaa Affaar bahee Maqalee dhaqqabaa kan hin jirre yoo ta'u hanga yoonaatti konkolaataan midhaan nyaataa fi meeshaalee nyaata madaalamaa fe'atan magaalaa Abiyaalaa dhaabbatanii jiraachuus ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Aangaan kun sarbamni mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwatamaa jiruu fi waraanni kaabaa hammaachaa deemuun baay'ee kan isaan yaaddesse ta'us Farhaan Haaq ibsa gaazexeessitootaaf kennan keessatti kaasanii jiru. Gama biraatiin kibbaa fi kibba baha Itoophiyaatti hanqina roobaa mudateen namaa fi beelladoonni hongee cimaaf saaxilamanii jiraachuunis ibsa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baase keessatti eeramee jira. Oduu biraatiin Turkiin gargaarsa diroonii waraana mootummaa Abiy Ahmediif taasisaa jirtu walqabatee Ameerikaa yaaddoo akka qabdu ibsite. Tarkaanfiin mootummaan Turkii kunis qoqqobbiin Ameerikaa gurgurtaa meeshaa waraanaa irratti buustee turte cabuu hin oolle yaaddoo jedhu akka qabdu Reuters gabaasetti jira. Faayisaa Eliyaas gabaasaa qindaa'e akka itti aanutti dhiyeessite. Gargaarsi diroonii waraanaa Tarkiin sirna bilxiginnaatiif taasisaa jirtu hedduun yaaddeessaa jira jetti Ameerikaan. Abiy Ahmed humnoota Tigraay waraanuuf gargaarsa diroonii waraanaa biyyoota akka Gamtaa Imiraatota Arabaa, Iraanii fi Tarkii irraa argataa akka jiru maddeen oduu idil addunyaa gabaasaa turan. Biyyoota diroonii waraanaa kana sirna bilxiginnaatiif dhiyeessaa jiran keessaa takka kan taate Tarkiin lola kana keessatti mootummaa Abiy Ahmed deeggaruun diroonii kana dhiyeessuun guddoo yaaddeessaadha jetti Ameerikaan. Maddi oduu Reuters gabaasaa baaseen Tarkiin sirna bilxiginnaa Abiy Ahmediin durfamuuf gargaarsa diroonii waraanaa taasisuu ishee Ameerikaan ragaa gahaan qaba jechuun ishee gabaase. Tarkaanfiin mootummaa Tarkii kunis qoqqobbii Ameerikaan gurgurtaa meeshaalee waraanaa irratti buustee turte cabuu hin oolle yaaddoo jiru akka qabdu dabalataan gabaaseetti jira Reuters. Torbee dabree Ameerikaaf ergamaa addaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Jeffrey Feltman daawwannaa hojiitiif Tarkii turuu isaanii kan yaadachiise gabaasni Reuters qabatee beekone. Yeroo kanatti dirooniiwwan waraanaa Tarkii Itoophiyaa keessatti gaaga'ama namoomaa hordofsiisaa jiraachuu isaanii himanii turanii jira. Bifuma wal fakkaatuun gaazexaan New York Times gabaasaatti bana baaseen Abiy Ahmed bu'aa waraanaa diroonii biyyoota alaatiin akka waan injifannoo argatetti geeraraa jiraachuun biyyattii keessatti nagaa waaraa buusuu hin danda'u jechuun gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Oduu maddeen alaa irraa arganneen miseensi koongirensii Ameerikaa Meerii Geeyisii kan loon kutaa bulchiinsa Filaadelfiyaa keessatti shugguxiin doorsifamanii konkolaataa fi qabeenya biroo saamamuu isaanii CBS yookaan Columbia Broadcasting System fi BBC'n gabaasan. Saamiinsa miseensa koongirensii Ameerikaa Meerii Geeyisii kan loon irratti raawwatame kanaan konkolaataa moobaayilii fi waraqaan eenyummaa jala kan fudhatame yoo ta'u miidhaan qaamaa miseensa kana irra akka hin jirre yookaan kan ga'e akka hin jirre waajirri isaanii ibsee jira jechuun BBC'n gabaaseeti jira. FBI jechuun poolisiin federaalaa Ameerikaa saamtota kana to'achuuf faana dhahaa jiraachuu ibse. Saamicha miseensa paartii Deemokiraatii fi koongirensii irratti raawwatame kana ilaalchisuun kantiibaan magaalaa Filaadelfiyaa Jimmy Keeniin gochi raawwatame rifaasaadha jechuun balaaleffataniiti jiru. Gabaasni miidiyaa Columbia Broadcasting System yookaan CBS qabatee bahee akka mul'isutti bara 2021 kana keessa saamichi konkolaataa dhibbeentaa 80 guddateeti jira. Barruu Wall Street qabatee baheen ammoo bara 2021 bulchiinsa kana keessatti namoonni 500 ol ajjeefamaniiti jiru. Oduun har'aaf qindeeffannee kana fakkaata.